Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaaf daawwattoota keenya bakkuma jirtan nageenya keenya kan onni irraa madde isin biraa ga'u jecha har'a maal qabatanii dhuftanoo jettan yaadaas ni ta'a piraankis ni ta'a hin beekamu. Asumaan intalli kuni har'a kennaa wayii naa kenniteerti. Kennaan kunillee baay'ee guddaadha. Hedduu tokko ba'aanuu hin danda'amu. Asumaan galatoomisiidhaan jechuufanii namni xiqqaa nama galatoofanne guddaa galatoofachuu hin danda'u waan ta'eef kama dhugaati kennaa wayii naa kennitee jirti yaanne waan ta'eef na gammachiise. Kanaaf asumaan yaada qabdan jalatti komintii jala nu barreessamee wanti akkanaa kun hangam isin gammachiisa osoo isin taate jedha osoo ana taate jedhaati laala bakka kiyya bu'aate osoo ana taate hangam na gammachiisa ka jedhu yaada keessan komintii jala na barreessa. Annaan warri ijoollee Itoophiyaa yookiin immoo ijoollee Oromoo wajjin hojjetta wal jajjabeessaa isiniin jedha. Asumaan kun dhaamsa kiyya. Siifan immoo jaldeessa wanna fakkaattetti guddaa jedhe. Maa kolfita? Kaa'i! Kutta maqarata. Annaa siifaniin teenya kana fakkaatti wanni isiin naa kennitellee sarpiraayisiin ishii sa'aatiidha. Dhugaanuu qalbii malee hin bareeddi. Wanti biraallee ni jira. Akkuma qalbii naa kennite isiin garuu ani natti tole. Maaliif jenna namni tokko waan tokko yaadee hoo namaa kenne kennaadha waan ta'eef kennaan sun nama gammachiisuu qaba. Kunooti waan kana. Amma sumaanuu maal isiidhaan jechuu dhufe kennaan kun sitti baratu jabaadhu. Inna hin dhokati viidiyoo laas ba'i ka ija nyaatu hin jiru jabaadhu ka guddaa ka xiqqaa namaa kennitu guddaallee namaa kenna waan ta'eef ani biran turre torbaan tokko boodatti deebi'ee har'a akkanatti sarpiraayisii goote hin yaadne garuu akkasi asumaan immoo maal gochuu yaadee kennaa kana waan naa kenniteef galatoomii kasanirraa hafe waan tokkotu jira kama dhugaa qalbii tapha malee dhuguma hasaara rabbi. Kama dhugaa waan tokko naa biti jettee akka kennitee turte ishiin jechuudha. Jettee hin taane biteen jira garuu dhufuu hin dandeenye gizee ishiin kana fuutee naa kennitu na dhagaame jechuudha. Waan an qabadhee dhufe sanirra meeshaa kiyya sanirra ani ishii ani achi dhiisa santu na dhagaame baay'ee tokko balaa sanitti osoo nyaatiin hin oole yaaddoo sanirraa kaka'e warri ka amaanaan nama simbira jiraatee amaanaa nama sanii yoo bakka san hin ga'uu baattan hangam akka isinii dhaga'amu hin beektanii warri hin beekne illee waan namni isinii kennate hin dagatinaati dafaati bakka hangaa kennaa fi waan ofii beektanii baatanii deemtan yookiin immoo waan ofii keessanii fuuta sanirra amaanaa isinii kennatan san jabeessaa qabadhaa isiniin jedha. Asumaan kun dhaamsa kiyya kanatti aansee immoo sa'aatii isiin naa kennitee fi wannaa mormaa isiin naa kennite galatoom jedheeni deebisuufi fani siifan narraa fudhadhu. Ma waansa kennaa maallatan hin fudhatu deebiin natti tole kaayanii yoo osoo kennee fi deebisee amma ishiin gammachiiste naa kennite waan ta'eef anis osoo deebisee kennee fi hoo kan jedhu si deebisuuf. Kennaa ummatuma fuulduratti ummanni bal'aan odoo argu yani wanni kun waan jabaadha. Naadanii namaa kennuunis waan jabaadha. Ati yaaddee naa qopheessitee na eedde ani immoo kaati na ergattee iyyuu siif hin guunne siif finne waan ta'eef kanaafuu narraa fudhadhu. Kennaan abbaa hin deeffatu. Kennaan kenname hin deeffatamu. Ani jedhe egaa maaliif deebistaa jettee osoo na gaafatte illee bareeda garuu isiin kana jetti. Maal jettan isin ummata? Silan hin barbaanneef malee waan biraati miti. Uffachuun barbaadu. Kanaafi gaafan ka isiisan fuudhee achi fidee jedheen uffadhaa ammaaf narraa fudhattu barbaada. Kanuma fudhadhu. Dhuguman jedha sooseeta. Jettu. Ni coo dubbadhu viidiyoo suura baara. Yalla. Akkasii uummanni keenya yoo nutti aartee illee dhiifamaa sumaanii waan aarii hin qabu kuni waan man barbaannee fi hin barbaachisu anis hojjedhee isinis hojjettee fidde waan ta'eef
waan isiin naa kennite irraa fudhachuun dirqama miti natti fakkaata akka kiyyatti maa jal'ista na sodaachistee dhugaa rabbi maa jal'ista na kofalchiiste maal Maal jenna reecha. Kennaan kennamee ka'ee deeffatama. Oofuu safobbaa. Amma dhuguma na biratti amma. Viidiyoo waraabdamu. Kootu viidiyoo dhuguma waraabaara kootu fudhadhu wanna kan keessii kenneen jira kun uummata fuulduratti ilaala. Dhuguma uummata. Hooduu dhuguman jedha soba seeta. Ageef. Laa sobaa miti. Ageef. Siigilee sobaa miti fudhadhu narra. Ageef biraankii miti. Siin jedhe biraankii miti biraankii irra hin jiru nama. Ageef. Fudhadhu. Wuuuy. Sitti meen jira. Madaamiin yaa waamu. Dhugaa rabbana kan magadhiisa viidiyoo kana. Sitti meen jira ni gadiin dhiita. Waan gadhiistuuf hin qabdu waan fudhadhu hin qabu intala akko. Fudhadhu waan kan kee sii kenneen jira sii kennu silan barbaadeefi. Atis biyya namaa jirta anis biyya namaa jira. Anis hojjedhee fida atis hojjettee fida. Bakka kanatti kan keetuu hannatti kennan itti siif finne ati immoo kennaa fuutee hoodhu kennaa itti hona kennu xiqqishu mallee hin kaadoftu. Sitti nagaamu. Yaa rabbi na oolchatu. Inde Bakka akkasii akka dinkata namarra buqqan. yaa rabbii koo. Dhuguma siin jedhaabe soba seeta. Ulfinnumaan galatoomii galata guddaa qabdaa galanni kee dachaa ta'e rabbi siif haa kaffalu. Hodhati kennaa kenniteef galatoomii akkuma naa kenniteeti. Hoodhu. Ganaadha kaa sammuu koo keessa ganaa naannessa kana Maal fudhadhaa naannesse? fudhadhuusa yoo sammuun koo dhaayyame na fudhadha iskii koo Sammuun kee maal eeyyama silaa? lakki jee sammuun koo Ishii ani fudhattu maal gootare? Hin gattaa? zubbaalaan jira Subaalatti gate? Eh. Birrii dhabe? Maaliif? meera zubbaalaa hin qabnu maal gootareessi Wayi waan kee tokko namaa kennitee yoo namni siif deebise hin fudhu jedhee osii deebise ati zubaala gattaa? Maaliif? bakkaan koo miti abbichaaf han bite malee ani han bitadhe miti hankooti jedheen bitan ana bichaaf jedheen bite malee ana baluudha jeen bite malee hankooti een hansiifanii da'een binneen Osoo na taatee garuu liqqim garee fudhadhee tan ol kaawwadha. hin fudhadhu Ani mukkootu garee tan ol kaawwadha. kennaa nam tokko bittee laatte deebiste hin fudhadhu Ani nama bite garuu namni sun hin barbaadu kennaa kanarraa dhimma hin qabu galatuun waan naa kennitee fi hoodhu waan kan kee hin jedhe fudhadhu. zubbaalaan jira harkaa Akkamitti birrii kee zubaala gattaate? bakka kennaa namaa san abaluuf jedheen bite malee ofii koof jedheen binne maajii immoo abbicha irraa deeffadha Inni maajii gattaree zubaalatti ankoo miti kaa birrii keeti beeka bite sun. kooti garuu abbichaaf han bite kaane ofiif jedheen binne Jaa'iba rabbi. Lamaaniyyaan fudhadhu hin. Fudhachuu baannaan dhiisti. Mirga keeti. Akka feeti. Kanaafi yaa uummata Oromoo dhiifamaa sumaanii. Wanta akkanaa kun immoo barbaachisaa miti. Jechaaf hin jedhe malee deebisuuf miti. Hin diddeenarraa fudhachuu fudhattee immoo ani immoo harkattan qaba micciiree. Firaankiin godhee dheetii na diddee. Aaruu diddee. Fudhachuu diddee. Innaa kunooti garuu kennaa isii kaanii isiin natti kennattee fidee fi kan hin dhufne sanii fi na dhagaamee jira. Inshaallah burgana mana fidaa fi yoo fide immoo viidiyoo mareen isin agarsiisa. Akkasiin isiniin jedha. Asumaan kun galatoo. Geessa? Galatoomii dachaa rabbi si yaaddeebisu waan na yaadde waan na kennite waan hin yaadamne naa kenname waan ta'eef hin yaadne osoo hin yaadin rabbi si yaa kennu. Ka xiqqaa hoodhu jedhetu guddaa hoodhu jechuu danda'a. Bakka irraa baaste rabbitti si yaa guutu. Galatoomii ijoolleen warra mana madaamii hojjettan biyya keessattis ijoollee wal bira jirtan karameellaa kina qola keessa quncisa san argitan isallee bittanii akka giiftiitti yoo walii kennitan gatii qabdiin isiniin jedha. Warri mana madaamii keessa jirtan immoo tokko jirtan kan wal loltanii waliin dhageenye wal tuffattanii sagalee walii dhagahuu jibbitanii walirra hinaaftanii akkasiisan dhiisaatii
akkanatti wal jaaladhaa yoo madaamin teessan isin fuutee bakka tokko isin geessite ta dhuftu sanii dandeenya yoo dandeetta waa bitaa fi galaa yoo dadhabdan galaate reebbadhaa hammadhaa anaa galu jedhaa obboleettii teessa waan ta'eef akka obboleettii teessaniitti ilaalaa asumaanuu kun dhaamsa kiyyaa amallee akkana isinaa baratu jedhaa siifii eegalatu hodhu akkasii Oromoon kaa wal ambaa hammataa wal hammachuun dadhabnu kanaafi wal hammadhaa wal jaaladhaati waan xiqqaarraa guddaa darbita waan ta'eef yaaduma sammuu keessan irra jirurraa wal gammachiisuudha yaada dhugaa rabbi jechuun ani hedduu takka itti gammadee gizeesii hodhu itti naa kennitu keessaa laaladhu itti naa kennitu san ani irraayyuu hiyyaanee dhuguma naa kennitis hin jenne yaada kanas hin qabu garuu hedduu tokko na gammachiistee jirti haa galatoomtu haa ulfaattu kanumaan isiniin jedha yammata Oromoo asumaan yaadni kun yoo isinitti tole subscribe like share isa jedhamsa dislike illee godha akkoo miti waan isinitti tole godha namni isin bira ga'ee ilaaltan namni ilaaluun jiru silaayyuu namni isin bira ga'ee ilaaltan waanuma isinitti tole godha abshira